Ashama harka fuune hordoftoota ganni yoo ta'u nagaan siniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii annagaa kooti galanni waaqayyo dhafaa ta'u jirtu jiraanis galanta ennaachudha amma mochoodha bakkeen dura jedhu sanii deemin jira jechuudha yaa bushooftuun jira innaa akkami nagaa keessanii miti annagaa kooti galata waaqayyooti isin akkam jirtanii fayyaa keessanii ani jira galanni isaa hin badiini sinis baga jiraattanii badeen jira miti yaa uqa sinis gaafa dhuftan akkasuma godhannan ta'e haalli mijaatu yaa waan tokko tokkodhaaf immoo yagiddu intini jechuun immoo hin barbaachisa innaa kana maafanan hin badee siniin jedha dhiifama godhaatii isuma kanaafan hin badee siniin jedha hordoftoota ko amma immoo yaa jira mitire zinjaaniituma simmoo gaafa ta'anii mau video sini tafutna chuda nadra video para jorsen ture amma video tide bisendra yaw jira mite agaw mite le ko bata intini enna video dura para jorsen ture amma video fitte jiru jira chuda buhenge ila milikita buhedin jollen kancaw liga do fajru enna gabani mazirti yaw jira mite Ethiopia ke sammo qasaqasuni imbarbaachisa jechuudha sababa sanii jedheetini waan tokko tokko hojiidha jedhee jechuudha hojii jammara jedhee yaa waan tokko tokko sirreeffadha jedheetan jechuudha gabaan kinooti gabaan immoo namadduma jechuudha jechuun gonni kiyya jechuudha bakka mananii taa'u jechuudha mana koo bakka mana kooti jechuudha nama qaxitaa wada hojiidha warri heerumattani immoo maal jaarsan argitanii koomantii jalatti naatee jisaa ishee na argitanii anis immoo siisiniifan barbaada inshaallah innaa akkasiin jala hordoftu tokko akkami moonatti hin bareedne natti bareedeera Itoophiyaan kun baay'ee namatti tolti dhugaa waaqa koottaa isinillee ishee hin jiraanna akka waaqayyo nu jiraachisu kan nu jiraachisu waaqayyoodha innaa akkasiin jedha kan uummata qashti laaladhaa mooddoon hin jiru baay'ee namatti tola magariisa dhugaa waaqayyoodha innaa hojii jammarii maaliif teessaa yoo teessee birriin hin dhumaa minaamina waan jettan dhugaadha jechi keessanis sirriidha kaammoo yaa tokko tokko immoo ofii keetiifis immoo sa'aatii ofii kennuun barbaachisaadha isinan jira kanaafan ishii ay deebi lakkisitti hin qabne innaka horii argitanii kana jedhee tanani shillaa jedhee malee ofirra taa'e malee jaaladhe miti jechuudha yaa jira miti waan tokko tokko mijeeffachuun immoo yagiddi jechuudha zim jetteetis gaafa immoo hojii jammartee waan baay'eedha waan ta'eef akkas tottowwannoo irran ture tottowwannoo jedhamu ture waan immoo waa qoqqorachuu jechuudha isa akkasii irran ture yaa dhugaa rabbii kalee viidiyoon jedha jedhee natti tolu dide jechuudha sa'aatiin dhabee innaa kanaaf kaa warri na yaaddan simmoo warri sin jaaladha na jettanillee galatoomaa anillee baay'ee jaaladha dhugaa viidiyoo kiyya immoo dhugaa rabbii amma dhumaa naa lala jechuudha ani kun viidiyoo takka hojjechuu nanti maalan hojjedha jedheen kun ol gabbaasee gadi buuseen jechuudha jireenya Itoophiyaatu yoo amma kanatti yaadne innaa akkasasiin jedha amma yoo taaskii bira hin geenye jechuudha akka shirrisiini birrii hin dhumaa amma birrii hin dhumutti minaamatti haadhumu gamarrema kanatti ishee fide malee isheen na fide immoo garbi innaa kanaaf inda'ummoo yoo jala buutee akka sassatte hin dhumatti jechuudha garbi akkasisiin jedha viidiyoo si dheeressuun barbaadu haccirii jechuudha akkasumatti ani malee waan intini jedheefisuusan yaa waan masii yaadeefiniif biqqee jedhe jechuu barbaadetananii nagaadhaan naa turaayi inshaallah warbi jedhamoo boru viidiyoo seekan hojjedha jechuudha waan tokko tokko yaa amma jechuun yaa amman haala mijeeffadhutti malee yaa jiraam tere namni haala jireenya waan ittiin jiraattu waan tokko tokko jiraam tere isuma isa ka immoo birrii bichaa naga falaachuudha warri dhiira tammaanyi barbaadde jechuudha innaa birrii malee hojjedhu beekaa haala jennan gaba tolli hin jiru kaa tola qarayii tajjeese waan ta'eef innaa akkasasiin jedha baay'ee bareeda dhugaa rabbi ilaalamee akkatti ishiin bareedu jechuudha innaa amma
tokko silkiin harka fudhatee fiiga waan ta'eef aduu kaaniyyuu takka silkii kana akka sarka fudhatanii naan jette kanaaf silkiillee aduu keessatti baadheen deema jira. Intini immoo fidadhee dhufne jechuudha kan ittiin qabadhu jechuudha harkatti qabadheera silkii tokkonne jala mana caqeessi gadi taraani nagaadhaan turaashii. Innaa kanatti akkuma argitanii taaskii qabadheen jira jechuudha. Yaa jechuun hojiin jammara jedheen riiq tattaafachuu jedha. Kophaa koo siinti immoo jechuudha. Kaameraa keessa galuun jaalatan abbaa uummanni biyya kana jechuudha. Nama bishooftuu dhufeen jira jechuudha. Bishooftuun taa'a. Bishooftuun tan immoo guyyaa meeqarra guyyaa 3 moo waan akkasiiti jechuudha. Natti tolteerti. Waan jette dhugaa natti tolteerti jechuudha. Yaa maal godharra jechuudha. Basmaam gaariin jira maaliin jira. Mucaan dhufne garuu taaskiin yaalaa taaskiin kawwada jechuudha. Inni akkasii sin hin jedha kan dhufee jira biraadari. Hin jaalatu.